Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattootaaf hordoftoota Op Channel Itoophiyaa. Ammas walitti deebinee jirra qorannaa macaafa qulqulluu keenyaatii fi har'as kutaa har'aaf nu kenname qo'achuudhaaf walii wajjin dhiyaannee jirra. Natti aananii kan jiran barsiistuu Ayyaanee Jaallataati. Isaanitti aananii kan jiran obbo Guutaa Fiqaaduu. Isaan biraan kan jiru immoo obboleessa keenya dargaggoo Kabaa Giddiisaati. Har'a walii wajjiniin yeroo kitaaba qulqulluu qorannu isinis nu wajjin taatanii akka hordoftan amma dhumaatti akka nu wajjin turtan isiniin jecha heertuu yaadannoo obboleessi keenya nuuf dubbisa. Barsiistuu Ayyaaneen fa'aa kadhata nu godhanii sagantaa keenya har'aa eegalla. Amma dhumaatti nu wajjin turaa. Gooftaan hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Gooftaa keenyaan galateeffannaa. Heertuu yaadannoo keenyaa Qorontoota 1ffaa boqonnaa 10 lakkoofsa 11 irraati ulfina Waaqayyoon nan dubbisa. Wanti kun hundinuu warra kaan qoqqobachuudhaaf isaanitti dhufe. Nuyi warri dhumni barichaa irra ga'eef immoo barumsa akka nuuf ta'uuf caafame jedha. Si galateeffannaa ulfaataadhaaf amanama abbaa keenyaa. Ulfaattee teessoo keerra kan jiraattu, waaqarra kan jiraattu, waaqa jaalalaa, waaqa abbaa, waaqa kakuu isaan irraanfanne waan taateef galanni teessoo keerra siif haa ta'u. Abdiidhaan fuula keerra jirra gooftaa keenyaa. Abboota keenya warra darbanii wajjin kan turte har'as nu wajjiniin hin jirta galanni siif haa ta'u. Ammas yeroo kana yaa Waaqayyo gooftaa sagalee dhugaa dubbii kee yeroo walii wajjin qo'annu hubannaa samii akka nuu kennitu kan dhagaanis itti jiraatanii nuunis warri dubbannutti jiraanne mootummaa keef akka qophoofnuuf ayyaana kee ati nuu baay'isi. Cubbuu keenyaati nuu dhiisi. Yeroon dhumeeraa Yesuus ati dhufuuf jetteetta balballi araaraa utuun cufamin kakuun akka haareeffamu nus kooluu sitti akka galluu cubbuu keenya sitti mannee araara si harkaa arganne mana keenya samii Yerusaalem ga'uu akka dandeenyuuf ayyaana kee ati nuu baay'isi. Hamaa hundumaarraa nu eegi waan nu wajjin taatuuf waan nu dhageesseef galanni siif haa ta'u. Har'as dhuftuu boris dhuftu nun dhiisin maqaa kee gooftaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa barumsa keenya kutaa kanaa Iyyaasuu isa dhugaa kan jedhu irraa eegalla. Iyyaasuu isa dhugaa seenaa Iyyaasuuti gamma kan ilaalaa jiru jalqabumaa kaasnee waan ta'eef seenaan amma nuu dubbifame heertuu yaadannoo jechaadha. Wanti kun barumsa akka nuu ta'uufi akka caafame Phaawulos immoo dubbateera. Kanaaf egaa macaafa Iyyaasuu kana keessatti jireenyi nama seenaa isa achi keessatti barraa'e yookaan himame isa isarra darbee isa caalaa guddaa ta'e waa'ee Waaqayyo Waaqa jiraataa kan dubbatu akka inni ta'e ilaalla achi keessatti. Qajeelfama kana guutummaa isaa macaafa qulqulluu keessatti kan akka biyya Kana'aan fakkeenya abdii bara baraa jireenya isa dhufuuf jiru sana lafa haaraa fi samii haaraa isa Waaqayyo isiniin qopheessa jedhu sana irratti abdii nuyi qabnu ilaallata dhimmi kun jechaadha. Abdii nuyi qabnu amma waa'ee Kana'aanis yeroo dubbannu waa'ee biyya gabrummaati bahuu saba Israa'eliin yeroo kaasnu kaayyoon keenya xiyyeeffannoon keenyaa fi galmi keenya inni guddaan waa'ee lafa haaraaf samii haaraa gooftaan keenya nuuf qopheesse sana xiyyeeffannoodhaan yaaduu ilaaluu akka qabnu nutti dubbata. Kiristoosii waan gaggaarii dhufuuf jiru sana jireenyaaf hangafa lubootaa ta'ee har'ayyuu iddoo araarsuu akka inni jiru yeroo waa'ee kanaa kaafnu gooftaan Yesuus Kiristoos har'a saba cubbuu hojjetaniif saba irra daddarbaniif amma gaafa iddoo sanaa ba'utti iddoo qulqulluu qulqullootaa godoo qulqullaa keessa taa'ee godoo hundumaarra wayyu godoo hundumaarra caalu keessa taa'ee waa'ee waa'ee keessanii fi fayyina keenyaaf fuula dura jireenya keenyaaf abdii nuu kenne sana nuuf dhugoomsaatti jira jechaadha. Yeroo nuyi qabnu garuu har'a seensa isaatiif amma kana yoon jedhee kutaan itti aanu fakkeenya macaafa qulqulluu kan jedhu fakkeenya macaafa qulqulluu kan jedhu obboleessi keenya dargaggoo Kabaan ibsa yeroo irratti nuu kennu macaafa qulqulluun fakkeenyota kana fakkeenyota argine kana heeraman kana
macaafa qulqulluu keessatti karaa kamiin akka isaan wal qabatan akkamitti akka isaan wal ilaallatan illee wal qabachiisuudhaan bilisa keenya ibsatti nuuf kenna. Bilisa keenyaaf carraa laanna. Fayyaa ta'e ittiin jenna obboleessa keenyaani waaqayyoon guddaa baay'ee gooneen galateeffanna. Fakkeenyi macaafa qulqulluu kan jedhu macaafni qulqulluun dizaayinii waaqayyoo irraatiin waaquma keessaa dizaayinii kan ta'e waaqayyoon yaada waaqayyoon kan barreeffame gaggeessaa hafuura qulqulluutiin kan barreeffame barreessitoonni kakuu haaraa maal jedhu kakuu moofaa keessattis wal qabataa dhugaadhaatti hundaa'e ji'aniiti kan isaan barreessan jechuudha. Macaafni qulqulluun kun kaayyoo waaqayyoo isa dhugaa yookaan immoo dizaayinii waaqayyoo keessatti barreeffame kan dubbifamudha kan jedhudha. Akkasumallee akkamittiin kakuu haaraa moofaa keessatti ture gara kakuu moofaa haaraatti immoo akkamittiin akka inni dhufe. Daawit as keessatti midhaan akkamii akka inni hojjetaa jiru as keessatti akkamiin ta'u hojjetu qubeedhaan bakka sadiitti hireetu kan inni dubbatu jechuudha. Sanyii Daawit ajala kan jiru Daawit faarsaa boqonnaa 22 lakkoofsa 1 irraa kaanee yoo dubbifne gara kootti deebi'i yaada kee gara kootti qabi jedheetu waaqayyoon gaafachaa ture jechuudha. Akkasuma Daawit inni lammaffaan Daawit isa haaraa jedha. Ermiyaas boqonnaa 23 lakkoofsa 5 irraa sanyii Daawit keessaa mootiin nagaan hin ka'a jedha. Sanyii Daawit keessaa mootii nagaan hin ka'a. Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 5 irratti haga 6tti kan dubbatu immoo ilmi nuuf dhalateera jedha. Ilmi nuuf dhalateera hangafni aangoon isaatiin kan raawwatamu jeetu kan inni dubbatu jechuudha. Kanaaf Daawit haaraan eenyu jechuudha. Egaa Kiristoos Yesuusii kakuu haaraa keessatti kakuu isaa moofaa keessatti kan dubbate Ermiyaasiif Isaayyaasiin kan dubbate dhufee Yohaannis keessatti Gooftaan Yesuus Kiristoos akka inni dhalatu tokkicha ilma isaa garbii lafaatti akka nuuf kenne nuuf dhufee akka inni fannifamu akkasumallee immoo furee keenya akka inni ta'u kakuu Daawit haaraan isa kana jalatti ibsa. Inni jalaa immoo Daawit isa dhugaa jedha. Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 24 keessatti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf fannifamuu isaatiin faarfannaa keessatti akka dubbatu wayyaa kootti ixaa buufatanii jedha. Kakuu haaraa fi kakuu moofaan akkamitti akka wal qabatu. Gaafa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannifame wayyaa isaatti ixaa buufatanii loltoonni bara sanaa jechuudha. Gooftaa Yesuus kan fannisan wayyaa isaatti irratti ixaa buufatanii kan isaan fudhataa turanii jechuudha. Kanaaf kakuu haaraa fi kakuu moofaan macaafni qulqulluun kan inni dizaayiniin kun kan inni wal qabatu fakkeenyoon kun lamaan akkasittiin kan inni wal qabatu. Kanaaf isarraa macaafni qulqulluun anaaf isiniif karaa jireenya gara Yerusaalemitti nu geessu jechuudha. Akkamittiin akka nuti irraa barru maal akka nu hubachiisu maal immoo wal qabataa adeema. Macaafni qulqulluun kakuu haaraa fi kakuu moofaa adda baasanii iddootti ilaalan jiru namoonni tokko jechuudha. Kakuu haaraa fi kakuu moofaa adda baasuun hin danda'amu. Abboon moo'iin waaqayyoo kakuu moofaa keessatti kenname kakuu haaraa keessattis immoo hin raawwatama jechuudha. Hojiirra oola hojii isaanii hojjeta jechuudha. Kanaaf kana nutti dubbachuu barbaada kutaa kana jalatti jechuudha. Tole waaqayyo si haa eebbisu bilisa koo. Egaa dhugaadhumatti kitaaba qulqulluun wal ilaallata. Namoonni tokko kutaa kitaaba qulqulluu kana addaan baasu. Inni kun kakuu moofaadha jedhu. Garuu wanti kakuu moofaa keessatti heerame kakuu haaraa keessattis irra deebi'amee bal'atee ibsama irraa kan hafe iddootti wal dhiitu iddootti wal mormu tokko yoo hin qabu kitaaba qulqulluun. Kakuun haaraanis kakuu moofaanis. Kanaaf tarii al tokko kakuu moofaa keessa kenname inni kunoo jannataa. Kabajamtoota dhaggeeffattootaa wanti nu cimsinee hubachuu qabnu harka waaqayyootiin hafuura waaqayyootiin barreeffame kitaaba qulqulluun jalqabisaas dhumisaas waaqa jiraataadha. Wal ilaallata, wal hiika, wal ibsa malee iddootti wal faalleessu tokkoyyuu akka hin qabne beessa godhee nutti dubbata. Achi keessatti kutaa nu hubachuu qabnu kutaa ittaanu fakkeenya ifa biyya isa dhugaa kan jedhu obbo Guutaan fa'aa ibsa irratti nuu kennu. Isaaniif yeroo laanna. Egaa akkuma obboleessi keenya kabaan dubbatetti wal qabataadha. Ammas yaadni barumsa keenya inni kakuu moofaa keessatti dubbatame kun akkaataa inni itti dhufee kakuu haaraa keessatti immoo raawwatametu argine dhageenye.
ammas bifuma sanaan fakkeenyota ta'anii kan kakuu moofaa keessatti dhiyaatan yookiin immoo akka raagaatti dubbatamanii bifa adda addaatiin kakuu haaraa keessatti immoo dhugoomanii argina. Fakkeenyaaf jireenya Yesuus Kiristoos wajjin kan wal qabatantu jiru. Akkamitti isaa wajjin walitti dhufe isa jedhus waliin ilaalla. Shaakala waldaa keessatti egaa waldaa jechuun amantoota. Amantoonni gumiin amantootaa kuni akkamitti ture bara Israa'el bara kakuu moofaa amma immoo akkamitti kan Waaqayyo akka taanu nu gorsu isa jedhu. Inni sadaffaa immoo yeroo dhumaatiif ergaa qaba Waaqayyo. Ergaa dhumaa kana keessatti immoo maal akka fakkaatutu walii wajjin akka ilaalluu fi carraa kana Waaqayyo kan nuuf kenne. Egaa yoo fudhannee ilaalle jireenya Kiristoos keessatti wanta ta'an keessaa tokko kan wal fakkaatina isaaniiti kan nuti ilaallu. Musee Waaqayyo yeroo kaase Gibxi keessaati saba Israa'el Gibxiiti yeroo baasuudhaaf isa waame hin beekna. Kun bifuma wal fakkaatuunis gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo ijoollummaa isaa daa'imummaa isaa Gibxi keessaati isa waame inni jedhu akka raawwatuuf. Akkuma seenaa isaa beennu yeroo mootiin Heroodis daa'imman waggaa 2 gadii hundayyuu akka ajjeefamaniif labsii baase. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos haadha isaa fi abbaa isaa Yoosef wajjin achi ture. Ergamaan Waaqayyoo dhufee isaaniin akka inni biyya Gibxitti haadhas daa'ima sanas fuudhee deemuuf itti dubbate. Yoosefis ergamaa sanaaf abboomamee biyya Gibxitti baqatanii jechuudha. Egaa amma mootii Heroodis eegii du'eeti deebi'ee immoo ergamaa Waaqayyoo itti dubbate amma kan siyaarataa duree lubbuun hin jiru waan ta'eef deebii yeroo jedhe sana Maatiyos boqonnaa 2:15 irratti nutti dubbata. Kun wal fakkaatina fakkeenya isa bara Museen ijoollee Israa'el Gibxiitii akka baasuuf waamame sana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo deebi'ee Gibxiitii akka inni waame nutti dubbata. Lammaffaan waa'ee shaakala waldaa wajjin kan wal qabatan baay'eetu jiru. Ijoolleen Israa'el akkaataa isaan itti Waaqayyoof abboomamuu dhabanii yeroo ilaallu baay'ee kan nama gaddisiisu ture. Bifi itti isaan abboomamuu dhaban kun har'as jira. Qabatamaan isa keessa jirru kana yeroo ilaallu baay'ee kan nama gaddisiisu kanarraati illee akka deebinee deddeebiin keenya Waaqayyoo wajjiniin ta'u Waaqayyo irratti akka amantii qabaannu Waaqayyo irratti waan hundumaa keenya dabarsinee laannee isa abdachuu qofaadhaan akka deemnutu nu gorsa. Kan immoo Galaatiyaa 6:16 irratti yoo dhannee dubbifanne in argina. Fakkeenyi kan biraan akka ergaa bara dhumaatiif immoo nuuf kenname tokko keessaati raawwii argateera jennee kan yaannu yoo barumsa keenya isa torbee darbee keessatti ilaalle Waaqayyo ijoollee Israa'el gosoon qomoodhaan balbalaan akkasumas immoo maatiidhaan qoodee akkuma kenne sana kennaan isaan sun qabatamaa ta'uusaa akkuma mul'isuuf yaale sana ammas fayyinni ijoollee Waaqayyoo dhugaa ta'uusaa mul'isuufitu tokko tokkoon lakkaa'eetu gosoota 12 keessaati hundumtuu 12,000 akka fayyan dubbata. Walumaa galatti gosa Israa'el keessaati 1,144 akka fayyan dubbateetu isa booda immoo isa jiru akka galaanaatti jedheetu ibsa. Uursaa galaana guddaa lakkaa'amee fixuu hin dandeenye fayyinni kun akka jirutu dubbata. Waaqayyo fayyinni keenyas qabatamaa ta'uusaa fitu hamma kana gadi fageenyaan akka inni nutti dubbatutu mul'ata Yohaannis boqonnaa 7 irratti immoo dhannee argina. Kanaaf iyyuu immoo lakkoofsa 14 irratti immoo maal jedhee nutti dubbata. Egaa nu ijoolleen hafuuraa Israa'el har'a jirru kuni maal gochuu akka qabnu immoo nu gorsa. Kadhadhaa isiniif hin kennama. Barbaaddadhaa ni argattu. Rurrukutaa isiniif ni banamaa jedha. Wanti nuti Waaqayyoon barbaannee isatti himannee dhabne tokko hin jiru. Waaqayyo dursee fayyina keenyaaf karaa nu mijeesseera.
daandii sirrii isa ta'es nutti mul'iseera. Daandii sirrii sanarra deemnee waadaa Waaqayyo nuuf seene sana harka keenya keessa gashachuun kan keenya. Kanaaf qabatamaatti kana seenaa ijoollee Israa'elii fi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos har'a nuuf raawwataa jiru. Ilaalluu wal fakkaatinni isaa kana fakkaata. Yeroo waan ijoolleen Israa'el Gibxii ba'anii Kanaaniin deemsa isaanii sana keessattis wanti ta'aa turan baay'eetu jira. Akka fakkeenyaatti kan fudhannee har'a immoo raawwii isaanii ilaaluu dandeenya. Kan Kiristoos gooftaa keenya wajjin wal qabatu inni tokko Maatiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 19-21 irratti isa jiru yoo dubbifanne hin agarra. Dura gara Gibxii yookiin immoo Gibxii dhaquudha kan ilaalle. Ammoo Gibxii deebi'uu sanatu fakkeenya sanatti nu geessa. Maaltu ta'e egaa ijoolleen Israa'el Gibxiitii ba'anii Kanaaniin galanii biyya bilisummaa qabdu biyya Waaqayyo isaaniif kennetti deebi'an. Amma immoo deebi'anii gaafa badii godhan maaltu ta'e? Baabiloonitti dabarfamanii kennaman. Kun wanta nama gaddisiisu keessaatii isa tokko. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu yeroo bilisa nu baasu deebisee garbummaatti hin deebinu. Kan keenya kan adda ta'u ijoolleen Israa'el yeroo Kanaaniin dhaabatanii wabii amma xumuraa miti. Wabiin isaanii Waaqayyoof abboomamuu qofaa irratti hundaa'a ture. Amma immoo nuti jireenya bara baraa yeroo mootummaa Waaqayyoo dhaallu sana lapheen keenya deebi'ee cubbuutti hin jiraatu. Cubbuun hin jiru taanaan immoo wanti deebinee garbummaatti nu deebisu, cubbuutti nu deebisu waan hin jirreef inni sun adda isa taasisa jechuudha. Gabroonfataanis hin jiru, gabris hin jiru. Hin jiraatu bara sana Waaqayyo kana nuuf qopheesse. Isa iji namaa argee hin beekne, lapheen namaallee yaadee hin beekne Waaqayyo nuuf qopheessee jira dhaala akkasii. Kanaaf sanatti guddaa gammaduu qabna. Qooda keenya immoo gara raawwachuun nu barbaachisa jechuudha. Mana qulqullummaallee ilaalchisee yeroo itti dubbatu qaba gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo nuti mana qulqullummaa kana keessatti isa waaqeffachuudhaaf wal geenyu, isa galateeffachuudhaaf wal geenyu nu gidduutti akka argamu waadaa nuuf seena. Akkuma Waaqayyo ijoollee Israa'elootaaf bakka argaman isaanitti argamee isaan gorsaa ture, isaan geggeessaa ture. Guyyaa duumessaan galgala immoo duumessa biddaan jedheetu dubbatamni akka sanatti Waaqayyo inni geggeessaa ture suni har'a nu geggeessaa jira. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qabatamaadhaan jireenya keenya keessatti argaa jirra jechuudha. Akkuma kana Qorontos isa jalqabaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti akkasumas isa lammataa boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irrattis in dubbata. Isin mana qulqullummaati jedhe. Keessumaa dhaloonni amma har'a jirru kun nuti qaamni keenya mana qulqullummaa Waaqayyooti. Mana qulqullummaa Waaqayyoo kana xurii irraa eegnee jiraachuun nuufis Waaqayyo isa nu ilaaluufis barbaachisaadha. Waaqayyo qaama keenya eegnee akka nu isa tajaajilu barbaada. Akka nu umurii keenya gabaabsinu barbaadu, tajaajila isaa keessatti qooda ga'umsaan akka nu baanu barbaada waan ta'eef Waaqayyo mana qulqullummaa kanallee akka nu tiksinu barbaada. Akka nu hin xureessine, akka barbaannetti hin fayyadamne. Kan keenya qofaa miti tajaajilaafis hin barbaadama waan ta'eef bifa sanaan ilaaluutu nurra jira. Wanta nu xureessan irraa fagaachuun baay'ee barbaachisaadha. Kan nu xureessan kan qalbii keenya fudhatan akka nuti hojii Waaqayyoo hin hojjenne kan nu godhan wantoonni baay'een jiru. Kanarraati akka fagaannuuf gorsa nuuf kenna. Egaa dhumarratti kan Waaqayyoo nutti dubbatu tokko seenaa kakuu moofaa fi haaraa kana yeroo wal bira qabnee ilaallu baay'oonni isaanii kan kakuu moofaa keessatti dubbatamaniif fakkeenya nuuf ta'an amma qabatamaan immoo argaa jirra. Yoo mana qulqullummaa tajaajila kakuu moofaa keessatti illee fudhanne inni sun akkamittiin jiruurra oolaa ture yoo jennee fudhanne
dhiiga horiinii, dhiiga hoolaa, dhiiga re'ee akkasumas immoo kan balali'an adda addaatiin ta'ee tureera. Garuu inni sun gaaddidduu ture isa dhugaa sanaa fi amma deebi'ee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiiga isaatiin dhiiga nama cubbuu hin godhini dhiiga ilma gooftaa Waaqayyoo isa jalqabaa inni ilma koo tokkicha jedhee waamu sanatu dhiiga isaa nuuf lolaase. Isaan fayyina arganne. Kanaaf yeroo hundumaa dhiiga lolaasuun nu barbaachisu jechuudha. Nuti warri isatti amanne isa amanuudhaan fayyina arganna. Isa jaallachuudhaan isaaf abboomamuudhaanitu Waaqayyo biraatii fudhatama arganna. Yoo waadaa Waaqayyo nuyi seene mootummaa Waaqayyo ishee bara baraa sana dhaaluudhaaf hawwii qabna ta'e amantii sana qofa qabaachuutu nu barbaachisa. Hojii keenyaan mini kan fayyinu amantii keenyaan fayyina. Amantii isa qabaannu sana immoo dhugaa dubbachuuf hojiidhaan yoo mul'ifne malee kitaabni qulqulluun amantiin hojii malee du'aadha waan jedhuuf amantiin warra hin qabne deebinee taana jechuudha. Kanaaf akka kana goonee mootummaa Waaqayyoo dhaaluu dandeenyuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo isin haa eebbisu fayyaa ta'a. Mee obbo Guutaan al tokko yeroo seenaa kitaaba qulqulluu dubbisneetu nu galuu dida nu rakkisa. Wal nu fakkaachuu dida. Mee yeroo akkasii kana maal goona maa inni wanti nu gochuu qabnu? Egaa yeroo baay'ee dogoggorallee kan uumnu waa'ee hiikaa sagalee Waaqayyoo irratti baay'ee nunillee nu rakkisee namoota kaanis dogoggorsuu kan danda'anii uumna. Kanaaf of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Jalqabumayyuu sagalee Waaqayyoo achi keessa jiruun hiikama. Ni hubachuu dhiisuu dandeenya. Waaqayyo garuu hin hubata waan ta'eef inni jalqabaa nuyi gochuu qabnu Waaqayyo akka hubannaa sana nuuf kennuuf fuula Waaqayyoo duratti kadhannaadhaan dhiyaachuu qabna. Dadhabbii hubannaa dhabuu keenyaa kana Waaqayyotu nu hiikuu danda'a waan ta'eef. Inni lammataa namoonni baay'een eertuu tokkitti dubbisuudhaanitu isheedhaaf hiikaa kennuu yaalu. Inni kun immoo dogoggora guddaa fida. Eertuu kamiyyuu yoo ta'e isaa ol kan jiru isaa gadi kan jiru wajjin wal qabata. Hiikaa nuti kennuu qabnu ka'umsa isaa maalirraa akka ta'e yoo hubannetu isa fuuldura jiru maal akka inni dubbataa jiru yoo hubannetu isa boodaas maal akka inni itti akkamitti akka inni xumuru yoo hubannetu isa gidduu jiru kanaaf hiikaa kennuu dandeenya. Kanaaf fiixa ishee tokko kunnee ilaaluu otoo hin taane waliigala dubbii isaatii sanaa beekuutu nurra jira jechuudha. Inni lammaffaa eertuun kitaaba qulqulluu akkuma nu beenu baroota dheeraa keessatti kan barreeffame namoota adda addaatiin kan isaan barreessanii oddoo adda addaa ta'anii barreessanii haala adda addaa keessa ta'anii barreessani. Wanti barreeffame kun hundumtu haala irratti hirkatu qaba. Badii maal irratti eenyuun akka inni gorsu maal akka inni gorsuu barbaade Waaqayyo beekamaadha. Yoo sana xiinxallee haala isa dura maal keessatti akka inni dubbachuu barbaade sana ilaalle. Haala sana keessatti bifa sanaan hiikama malee haala hundumaa keessatti wanti kuni yeroo hundumaa dhugaadha wanta jedhu fudhachuutu nurra hin jiru. Isa kan biraa fi jedhame haala biraa keessatti immoo kan nama biraatti yoo maxxansine wal faana deemuu hin danda'u waan ta'eef tokkoffaa haala inni keessatti dubbatame sanaa fi hubannoo namoonni barreessan sun yeroo sana qabanii beekuutu nurra jira. Walitti hidhamiinsa barreeffamoota duraaf duuba jiranii sanas hubachuutu nurra jira. Hundumaarra kan caalu immoo Waaqayyo akka nu ibsuuf isa fuulduratti dhiyeessuu qabna. Fayyaa Waaqayyo sana eebbisu. Gaan dhaggeeffattoota keenya turtii muraasa booda walitti deebina.
Tole kabajamtoota dhaggeeffattootaa walitti deebineerra. Egaa kitaaba qulqulluun seenaan isaanii akka wal qabatanii adeeman kutaa tokko qofa qabannee bahuu akka hin qabne hundumti isaaniiyyuu walii akka isaan deeman wal qabatanii akka isaan jiran sagaleen Waaqayyoo bayeessa godhee gaarii godhee nutti dubbata. Kutaa itti aanutti yeroo dabarru Iyyaasuu isa fakkeenyaa kan jedhu barsiistuu Yaaneen fa'aa ibsa irratti nu kennu yeroo kana carraa isaaniif laanneetu nuun immoo fuula Waaqayyoo dura turre dubbiin kun maal jechuu akka ta'e nuun immoo har'a barumsa maalii nu barsiisa wanta jedhu irraa xiinxallee hubannoo akka irraa argannuuf Waaqayyo nu gargaaru. Tolee carraa naa kennameef Waaqayyoon nan galateeffadha. Egaa akkuma obboleessi koo Amaanu'eel amma jedhanii mata dureen amma irratti dubbannu Iyyaasuu isa fakkeenyaa jedha. Iyyaasuun inni fakkeenyaa kuni Musee mahaaraa ta'ee dhiyaatee wanta inni hojjetedha. Asirratti seenaa jara kanaa yeroo ilaallu Museen kan jalqabe jira, Iyyaasuun kan inni xumure jira. Museen saba Israa'eliin geggeessee biyya Gibxii keessaa baasee Kana'aanitti galchuudhaaf karoorri ba'ee ture. Haa ta'u iyyuu malee jal'ina warri Israa'el hammeenya isaaniitiin yeroo gabaabaatti galuun kan isaan irra ture cubbuu gochuudhaan Waaqayyoon gaddisiisuudhaan ajajamuu dhiisuudhaan isaaniin yeroo biyya gogaa keessa akka isaan turan godheera. Egaatii Museen saba Israa'eliin geggeessee galaana diimaa yeroo ceesise akkasuma immoo gara Iyyaasuutti immoo yeroo deebinu Museen erga du'ee booddee Iyyaasuun immoo Yordaanosiin saba Israa'eliin akka isaan ce'an akka inni godhe. Egaa isaan kun lamaan isaaniiyyuu hooggansoonni kun lamaan isaaniiyyuu geggeessaa eenyurraa fudhachaa turanii Waaqayyoorraa fudhachaa turan. Dhuunfaa isaaniitiin Waaqayyo wajjiniin haasa'u turan. Waaqayyootu geggeessaa kennaafii ture. Kanaafiyyuu Museenis galaana diimaa yeroo saba Israa'eliin ceesise injifannoo guddaa argate. Sabni sana ilaalan illee hin naani jedhaan sodaati isaanitti gale. Gara Iyyaasuuttis yeroo deebinu Iyyaasuunis immoo akkasuma yeroo inni Yordaanos isa yaadamne sana yeroo inni saba Israa'eliin akka isaan ce'an godhee ammas taanaan saba warra Kana'aaniin jiranii mogoleen isaanii akka raafame akka sodaatanidha. Egaa eenyu kuni Waaqayyooti isaan irratti ulfaatee jira. Haa ta'u iyyuu malee isaan kuni kan Museen jalqabee Iyyaasuun kan inni iddoodhaan ga'e wanta baay'ee jira. Maannaa bu'aa ture inni bara Musee keessa jalqabee bara Iyyaasuu keessa akka inni xumurame. Waa'een dhandhaqabaadha. Akkasumas immoo hirmaata lafaallee yoo ta'e waan adda addaa kan Museen jalqabee Iyyaasuun kan inni hojjetee xumureedha. Garuu gara fayyinaatti yeroo dhufnu asirratti utuu gara sana naqini Iyyaasuu fi Museen kophee isaaniillee miila isaaniirraa akka baafataniif Waaqayyo iddoon kun qulqulluudha baasaaf irraa'edha. Wal fakkaata jireenyi isaanii lamaanuu kan hojjetaa turanii isa inni tokko jammare isa Museen jammare Iyyaasuun yeroo inni xumuru argina. Haa ta'u iyyuu malee karoora fayyinaa keessatti isaan kun gaaddidduu ta'anii kan isaan agarsiisaa turan kun waa'ee dhaloota waa'ee dhaloota Masii kan isaan agarsiisaa turanidha. Waa'ee Masii dhufee dhalatu. Masiichis immoo eenyu? Gooftaa Yesuus Kiristoos. Innis dhufee dhalachuunsaa egaan kan dur barreeffame raajotaan kan dubbatame gaaddidduu ta'anii warri kun hundumti isaanii kan agarsiisaa turanii isaaniin xumurame utuu hin ta'in Masii dhufee dhalachuu isaatiin akka xumurame. Masii yookiin immoo Gooftaa Yesuus Kiristoos geggeessaa akkuma Iyyaasuu fi Museen geggeessaa Waaqa biraatii argachaa turanii amma immoo foon uffatee dhufee wanta dhalatee fi innis geggeessaa abbaa harka barbaada. Waan hundumaa abbaasaa wajjiniin haasa'a. Abbaansaa yookiinis immoo Waaqayyos immoo waan inni gochuun isarra jiru isaaf kenna ture. Dhugaa dubbii isaatii afaan isaarra kaa'aa ture. Innuu dhugaadha. Dhugaatti abbaa mul'ise. Waan inni dubbachuun irra jiru immoo abbaan afaan isaarra isaa kaa'a. Innis qobaatti dhuunfaadhumatti abbaadha wajjiniin hin haasa'a ture. Museen halkan Yesuusii warruma kaan irraallee adda ba'ee halkaniin gara iddoo homti tokko wanti san dhageenye dhaqeetu hin kadhata ture. Ilma Waaqayyooti hubadhaa. Ilma Waaqayyoo ta'ee utuu jiruuyyuu yuufoon uffatee wanta jiruu fi humna isa barbaachisa. Biyyi inni keessa jiru biyya
hammeenyaan guute keessa jira. Biyya cubbuun itti dagaage keessa jira. Kan inni dhufuu danda'eefiyyuu dhufee biyya lafaaf duudhaa fi karoorri akka raawwatamuuf kanoon abbaan ilma isaa tokkicha kana dabarsee kenneefiyyuu baay'ina cubburraan kan ka'e. Namoonni yeroo sana turan hammeenya isaaniitiin kan ka'e abbaan ilma isaa dabarsee kenne. Kanaafiyyuu inni immoo foon uffatee wanta jiruuf waan foon uffatee dhalatee fi Masii jedhamees wanta waamamaa turee fi Yesuusii abbaa biraa waan hundumaa fudhataa ture. Musee fi Iyyaasuun harka isaanii ol qabaa turan. Yeroo isaan harka isaanii gara Waaqayyootti ol qabanii Israa'eloonni injifannoo argachaa turan. Har'as taanaanii gara bara keenyaatti yeroo deebinu yeroo jilbeenfannee gara Waaqayyootti cubbuu keenyaaf boonyu Yesuus immoo harka isaa fannoo irratti mismaaraan rukutame sanatu ol qabee abbaatti agarsiisa. Ani du'eera nama kanaaf. Ani lubbuu koo dabarsee kenneera dhiiga koo dhangalaaseeraaf jedheetu fayyina keenya isaan mirkaneessa. Kanaafiyyuu egaanii kan hubachuu nurra jiru Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 14 fi 18 irratti maal jedhaa? Inni dhugaarra ture akkasumas Waaqayyoon dhugaatti mul'iseedha. Eenyunni? Gooftaa Yesuus Kiristoos. Akkasumas Yohaannis 14 lakkoofsa 24 irraatii Waaqayyo dubbiisaa afaansaa keessa kaa'ee. Kanaaf jireenyi Musee fi kan Iyyaasuu lamaan isaaniiyyuu fakkeenya Masii isa dhufuu yookiinis immoo kan Yesuus agarsiisa turedha. Egaan firoota koo asirratti egaa isaan kun waan hojjechuun isaanirra jiru hundumaa akka Waaqayyo isaanirra barbaadutti adeemuudhaan Waaqayyoof ajajamuudhaan waan Waaqayyo godhaa isaaniin jedhe tokko tokkoon godhaa turan. Isa Museen jalqabu Iyyaasuun akka galmaan ga'a ture. Iyyaasuun isarraa fudhatee waan hojjetu hundumaa abbaadhaan mari'atee akka hojjetu geggeessaa Waaqayyo isaa kenne bakkee waan tokko hojjechaan ture. Gooftaa Yesuus Kiristoosis Waaqayyo geggeessaan isaa kenneenitu hojjetaa ture malee ofii isaatiin miti kan inni sokossaa ture. Har'a nus bara keenya keessatti dhugaa Waaqayyoo mul'isuudhaaf akka Waaqayyo nurra barbaadutti deemuudhaaf waan hojjennu hundumaatti Waaqayyoon gaafachuun nurra jira. Jilba keenyaan jilbeenfannee Waaqa wajjiniin haasa'uun nurra jira. Yoo Waaqayyo wajjiniin haasofne Waaqayyo geggeessaa nuuf kenna. Waaqayyo ergaa bara dhumaa kanallee akka dabarsinuuf humna nuu ta'a. Aangoo nuuf ta'a. Afaan nuuf ta'a. Inni humna nuuf ta'a. Kanaafiyyuu bara hamaa fi bara jal'inaan guute kana keessatti bara wanta adda addaa wanti nama naasisu kana keessatti Waaqayyo ijoollee isaatii fi mirga kennuudhaa fi geggeessuudhaa fi eenyummaa isaa agarsiisuudhaa fi yoo isaa abboomamanii fi karaa Waaqayyo yoo deemanii fi akka isaan karaa sarara deemanii fi inni waan hundumaanii isaaniif akka inni mirga kennu agarsiisa. Mirgi Waaqayyo saba isaatiif kennu mirga salphaa miti. Mirga waan hundumaan guutuu ta'e kenna. Kana argachuuf immoo sabni Waaqayyo yeroo hundaa jilbeenfatee kan kadhatu sagalee Waaqayyoo qulqullinaan kan qoru ta'uutu irra jira. Amma obboleessi koo guutaan dubbatanii wangeela ishee jalqaba ishee jirtu ishee jalqaba ishee xiqsii tokkitti bichaa fudhannee dubbifannee deemuudhaani inni sun naman baasu sagalee Waaqayyoo kadhannaadhaan qoru. Abbaan qoraa ture. Caafamee jira jedhaa ture. Yommuu lafa gogaa irratti guyyaa 40 fi halkan 40 tsoomaaf kadhannaan ture. Isa booddee seexanni isa qoree nyaata isaaf dhiyeesse. Nama dhibaa yeroo hundumaa na dhibaa nyaata dhiyeessa. Yeroo hundumaa seexanni namootaaf nyaata dhiyeessa. Eden Gannat keessatti Yohaaniif nyaata dhiyeesse. Hangafummaadhuma isaallee Aabeel ammaan Iyyaasu Esaawuni hangafummaadhuma isaallee akka inni dabarsee kennuuf nyaatatu dhiyaateef. Har'as bara keenya kana keessatti yoo ilaalle ulfaataadha. Kan qaama keenya miidhu, kan Waaqayyoon hin gammachiifne wanta baay'eetu jira. Isa kana egaanii maaliin adda baafachuu dandeenya? Sagalee Waaqayyoo qoruudhaan caafamee jira jechuudhaan yeroo seexanni waan hin taane nuuf dhiyeessu kuni naaf hin ta'u. Kana irratti Waaqayyoon ulfaatu jechuudhaan sagalee Waaqayyootiin illee namoonni baay'een sagalee Waaqayyoo fakkeessanii fudhatanii ka'u. Isaan dudduuba kan jiru eenyu akka ta'e immoo beekuutu nurra jira. Seexanatu jira.
karoorri waaqayyoo galma kan keenyee fi Yesuus yeroo inni seexanaan qorame sana inni waan hundumaa caafameera jedheetu deebisa. Har'as nuti wangeela keenya jalqabaa hamma dhumaatti akka ta'utti dubbifachuudhaan mo'umsa argachuu hin dandeenyaa jechuudha. Kadhannaadhaan sagalee waaqayyoo qoruudhaan yeroo hundumaa sagalee waaqayyoo dubbifachuudhaan caafii ishee qabannee deemuutu hin ta'in gadi fageessinee akka waaqayyo nurra barbaadutti hafuura qulqulluutiin sagalee waaqayyoo qo'achuun akka nurra jiru afaan keenyarra waaqayyo kan nuu kaa'e akka dubbachuun nurra jiru deemsa Yesuus deemaa ture deemnee nus mo'umsa akka argannu inni saba Israa'eliin mo'umsa kennaa ture har'a nuufis immoo mo'umsa kennuudhaaf amanamaa wanta ta'eef isa kana akka wannu waaqayyo nu gargaaru. Fayyataa barsiistuun waaqayyo sinaa eebbisu. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa wanti amma ilaalaa jirru kun jireenyi saba fuudhanii ka'uu Musee fi Iyyaasuu wal fakkeenya akka inni qabu. Waan qajeelfama kan ammoo waaqa biraa fudhatanii kan waaqayyo isaanitti hime raawwataa akka isaan jiran. Gooftaan Yesuus Kiristoos abbaa wajjin waan inni godhu faallaa akka hin ta'in. Iyyaasuus ta'e Museen waa'ee Masii waa'ee Gooftaa Yesuus Kiristoos ragaa ba'aa akka isaan turan hubanne kutaa kana keessatti. Kutaa itti aanu obboleessi keenya dargaggoo Kabaanii Iyyaasuu isa dhugaa bifa isa dhugaa kan jedhu itti nuuf fufaa. Isa dura gaaffiin isaa ammaarratti yaada takka ibsatti nu kennituu fi mee Yesuusii fi wanti inni siif godhe bu'uura shaakala amantii keetiitiif maaliif yookaan akkamittiin faayidaa qaba yookaan faayidaa akkamii qabame? Waaqayyoon hin galateeffannaa. Isa dhugaa dubbachuu fi waa'een Kiristoos dubbatame numu dhalachuu kootii jalqabe kanaaf bu'uura jireenya koo ta'ee gaggeessaa kuusa hundaa ta'eetu na gaggeesse. Gaggeessaan isaa dinqiidha. Daddabarsaa inni nu daddabarsaa fi nu gaggeessu karanni rakkinaaf dhiphina keessatti nu dabarsu isa duukaa yoo buune dinqiidha. Dubbannee fixuu hin dandeenyu. Ani gama kootiin galanni isaaf haa ta'u jedha. Maaliif gochaa inni naaf godhe adda. Waa baay'ee keessa na dabarseera. Adeemsa baay'ee keessa na dabarseera. Mucummaa kootii kaasee hagarraatti kan na baatee kan na eege Kiristoosi. Kanaaf jireenya koo irratti waa baay'ee argisiiseera. Kanaaf galata isaaf ni dhiyeessa. Akkasuma gara Iyyaasuu isa dhugaa bifa isa dhugaa baay'ee nama ajaa'iba. Dinqiidha. Waan dinqii ilaalaa jirra. Akkamitti bara keenya keessatti isaan irraa maal baranna? Dinqii akkamiin immoo nu gaggeessaa jira? Hundumti keessanii waaqayyo waan baay'ee isinii gochuudhaan lafa dhukkuba keessanitti, lafa rakkina keessanitti, lafa girraa keessatti biyyi lafaa kun biyya ormaa waan taateef akkuma Israa'elotaan cunqursaa turte har'allee nu cunqursaa akka jirtudha. Kana keessatti Iyyaasuun dhugaan kun Museen gaggeessaa Israa'eliin gaggeessee fidee Iyyaasuutti kenneera. Kanaaf immoo raajii Musee gartokkee Museetii jedha Iyyaasuun kun. Dabarsee as jalatti kan ilaallu Iyyaasuun masicha Kiristoosiin fakkeeffamaa jedha. Isatti fakkeeffama Kiristoos dhufu Museen akkuma Iyyaasuutti kenne Iyyaasuun immoo daddabarsuudhaan Kiristoositti kenneera jechuudha. Iyyaasuun Kana'aaniin akkuma galche Yesuus immoo har'a anaaf isin fannifamuudhaan gara Yerusaalemitti akka deemnuuf adeemsa keenya isa dhugaa akka goonuufi dura keenya bu'eera. Akkasuma Iyyaasuun waggaa 40tti miila isaa Kana'aaniin galchee jedha. Akkasuma gooftaa keenya Yesuus immoo guyyaa 40 fi halkan 40 lafa onaa keessatti tajaajila isaa eegale karaa innaa soomaaf sagadaanii. Akkasuma Maatewos boqonnaa 4:1 irratti seexanaan akka inni qoramedha. Akkuma isaan kaasanii seexanaan qoramaa akka inni ture dubbata. Gaafa laga Yordaanositti akkuma utuma ilaallu laga Yordaanos kana Israa'eloonni gooftaan keenya Kiristoos karaa Iyyaasuu ceesise. Amma immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gad dhufee harka Yohaanisitti laga Yordaanositti cuubame. Nama ajaa'iba. Marsaa akkamittiin kakuu haaraa fi kakuu moofaa keessatti Waaqayyo hojii isaa hojjechaa jiru dinqiidhaan ilaalaa jirra. As keessatti kitaaba kana keessatti dinqiidhaan hafuura qulqulluu keessa taa'anii of ilaaluutu nurra jiraata. Mastaayitiidha jedha Iyyaasuun. Mastaayisa jalqabaan of keessatti ilaaluudhaan jedha. Barumsa keenya irratti yoo ilaalle kanaaf
hafuura qulqulluudhaanii kan keetti of ilaalutu nurra jiraata. Gaafa gooftaan keenya laga Yordaanositti cubame hafuurri qulqulluun gugee fakkaachuudhaan isarra bu'ee Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 13 haga 17 yoo ilaalle dibamuu gooftaa keenya Kiristoos gargaaruu abbaa wajjin walitti dhufeenya qabaachuu isaanii ibsa. Ilaa ilma koo ulaan waaqaa banamee jedha. Bantiin waaqaa banamee ilma koo karaa isa kana kanan jaalladhu ilma koo isa jaallatamaa dubbiin koo karaa isa kan raawwatu jedha. Kanaafi gooftaan keenya Yesuusii asirratti xumuree anaaf isin fannootti irratti xumuree akka nuti biyya keenyatti galluufi karaa nuuf qopheessaa jira. Kanaaf gooftaa keenya ilaallee adeemuun abboommi isaa eeguun seera isaa duukaa bu'uun of ilaaluu akkuma isaan dubbataa turanii maalirra jirra akkamitti adeemaa jirra isa xumuraarra jira gara dhiyaarra waan jirruufi amma kana dhaggeeffachaa jirtan miidiyaa kana qophaa'uudha. Meeshaa waraanaa keenya cimaannee dhaabbachuutu nurra jiraata. Kanaaf roondaa dammaqnee isa duukaa bu'uu akka dandeenyuuf Waaqayyo nu haa eebbisu. Fayyaa ta'e Waaqayyo si haa eebbisu. Obboleessa keenya egaa dhaggeeffattoota keenya kutaa kana keessattis kan ilaalle waa'eedhuma Iyyaasuu fi waa'ee Museeti Kiristoosii wajjin kan wal qabatee jiru wajjin jechaadha. Kutaan itti aanu immoo Iyyaasuu fi nuyi kan jedhu obbo Guutaan fa'aa irratti ibsanuu kennu isa dura mee obbo Guutaan wanta Kiristoos nuuf godhe keessatti boqochuun yookaan boqochuu danda'uun maal jechuudha? Achumaan immoo Yesus nu bakka bu'ee seexana akka injifate mirkaneeffachuu kan dandeenyu akkamitti? Nuun bakka bu'ee seexana injifateera kan akkamitti mirkaneeffannu? Ishee kana irratti ibsanuu kennitanii kutaatti aanutti darbitu. Dhugaadhumatti Yesuusitti boqochuu jechuun waan guddaadha. Namni sammuunsaa waan adda addaa yaaduu danda'a. Akkuma kitaaba qulqulluu keessatti seenaa baay'ee argine namoonni karaa kanatu na baasa jedhanii karaa isaaniirra warri deeman baay'eetu jiru. Garuu karaan isaanii bakka tokkotti ga'ee akka inni isaan hin baasne hubataniiru. Tokko tokko kan deebi'an jiru tokko tokko immoo karaama sana karaa mataa isaaniirra deemanii badiisa badabaraa kan badantu jiru. Akkaataa yaada keenyaallee qalbeeffannaa keenyaallee Yesuusirra yoo kaawwanne waa'ee koo jalqaba koof xumura koo isatu beeka jennee guutumaan guutuutti isatti yoo of laanne inni waan nu rakkisan waan nu dhiphisan waan ammoo nu barbaachisan hundumaa nu raawwachuudhaaf amanamaadha. Isa keessatti boqochuu jechuun waan hundumaa keenyaan isarratti of gatu jechuudha. Wanti nu ofii keenyaati tarkaanfii tokko deemnee raawwannee gaarii nu ta'u tokkollee hin jiru. Gaarummaan eessa keessa jira? Gaarummaan Kiristoos keessa jira. Gaarummaan fayyinni milkaa'inni hundumtuu isa keessa jira. Isarraa adda baanee milkaa'inni jireenya keenyaaf argannu hin jiru. Yoo arganne illee isa biyya lafaa kanarratti nu balleessu ta'uu danda'a. Qabeenya argachuu dandeenya ta'a. Karaa adda addaa guddina argachuu dandeenya ta'a. Guddinni keenyaaf qabeenyaan keenya Yesuus keessatti yoo ta'uudhaa baate isa deebisee nu balleessu ta'uu danda'a. Biyya lafaa kana argaa jirra. Biyyoonni guddatanii meeshaa waraanaa qabeenyaa isaaniitiin horatanii deebisee isaan balleessaa jira. Ofiis badanii biyya lafaa kanas kan balleessaa jiran warra Waaqayyoon hin beekne warra isarratti boqochuudhaaf fedha hin qabne. Nuyi garuu Waaqayyo dubbii isaa isa jireenyaa nu barsiiseera. Akkamitti akka isarratti boqochuu qabnus nutti himeera. Karoora Waaqayyoo sana keessatti boqochuutu nu barbaachisa. Karaa baay'eetti Yesuus yeroo inni lola keenya nu lole immoo argaa jirra. Utuu nuti hin yaadin kan inni irra nu dabarse lakkoofnee fixuu hin dandeenyu. Jireenyi tokko keenya balaadhaaf saaxilamaadha har'a. Yoo Waaqayyo nu eegne ta'e utuu inni irra nu dabarsine ta'e utuu inni lola keenya nu lolee du'a keenya nu hin duune ta'eeti sana gochuu hin dandeenyu.
Egaa inni guddaan immoo fannoo irratti kan inni nuuf raawwate sun kan nuti gochuu dandeenyus miti, kan nuti immoo gatii isaa baasnees bira geenyus miti. Kan eenyullee nu gochuu hin dandeenye abbaan keenya haati keenya nu raawwachuu hin dandeenyetu nuuf raawwateetu karaa nutti agarsiise waan ta'eef jaalala isaa sana duukaa buune abboommii isaa raawwachaa waan nurraa barbaachisu goone nu immoo gara jireenya bara baraatti seenuun nurraa eegama. Fayyataa Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaan dhaggeeffattoota keenya waldaanarra Iyyaasuuf Kaalebiin akka isheen barbaadu akkuma kana lafaallee jechuudha. Namoota amanamoo ta'an Waaqayyoof abboomaman seeraaf bulan namaaf yaadan akka isheen barbaaddu kutaa kana keessatti hubanneerra. Barumsa sanbataa keenya kan kutaa kana asuma irratti xumurree jirra. Wajjin warri qo'achaa turre Waaqayyo isin haa eebbisu eebbifamaa. Akkasuma ogeessonni kaameeraallee Waaqayyo isin haa eebbisu eebbifamaa jecha kadhannaa gochuudhaan kutaa har'aa kana xumurra. Gooftaa hundumaa dandeessu baay'isnee guddisnee si galateeffanna. Gaarummaa kee tola keetiif ati kabajame. Ameen. Ayyaana nuu kennitee dubbii kee akka hubannu dubbii kee akka qorannuuf carraa nuu laattee taatu ulfaadhu. Ameen. Ammas yaa Waaqayyo sabi irra jiraannu Iyyaasuuf Kaalebiin taanee dubbii keef iddoo kennaa siif abboomamaa warra gara biraaf illee yaa Waaqayyo gooftaa dhaloota yaadu akka taanuu fi ati nu dandeessisi. Waldaa keenya yaadadhu, saba kee yaadadhu, biyya keenya yaadadhu. Ulfina keetiin nu jiraachisi. Dubbii keetiin immoo akka jiraannu nu dandeessisi maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Samiti tirachuun kookuni waa'ee kootiif jedhee abbaa kan kadhatu aanan gaafa dhugaan mirga baatii qaba. Waa'een dadhabbii koo kan garaa saatu koo aanan gaafa dhugaan mirga baatii qaba. Waa'een jireenya koo maaltu taatee maaltus na yaadessee itti maataa jabaa. Iyyanni naasisu naatti naagahamu rakkinni gurguddaan dacheetti yoo dhufee. Mirga baatiin qaba isa waa'ee kootiif hir'isaa madaa'ee fannoo baatee dhufee. Aanaan gaafa lubaan mirga
mirga abbaatii qaba. Inni cubbuu kootiif maaf qubaanaas qaba. Aanaan gaafa lubaan mirga abbaatii qaba. Aanaan gaafa lubaan mirga abbaatii qaba. Akkuma muudituun karaa Addaam dura seerarraa daddarbuun nuti daacheef dhufee. Attumaa seetanaa hubachuu dadhabuun boofaan guyyoomfamee namni cubbuut kufee. Baroota hedduun dura cubbuuf kan arfame. Dhiiga ofiisaa baatee inni abbaa kadhatu. Har'as taanaan jira furii lubbuu kootii inni na himatu afanaa qabatu. Aanaan gaafa lubaan mirga abbaatii qaba. Inni cubbuu kootiif maaf qubaanaas qaba. Ayyaanni sadanuu gaarummaan saas baay'ee araarri saganaa maganaa mara'a. Wantoos namarrakaa eenamaa leenjisaa yoo barbaadees cabsee fayyisuu danda'a. Isa waa'ee kootiif dhaabatee kan jiru. Mana qulqullummaa isa saamii keessaa. Biyya lafaa kanaas wanta maan yoo dhufe abukaattoon qaboomaatu na yaaddessa. Aanaan gaafa lubaan mirga abbaatii qaba. Inni cubbuu kootiif maaf qubaanaas qaba. Bantii waaqaa keessaa abukaattoon qaba. Isa cubbuu kootiif abbaanaaf kadhatu. Dubbi guyyaa guyyaan dubbatamu keessaa kana kan hundumaa raajaalee mul'atu. Odoo qulqullaa'aa isa waaqni dhaabee sana keessaan qaba. Aanaan